Harka fuuni hordoftoota kabajamtoota as kutubii akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaa kan kootiin jira mi har'a mooyyuu dhugaa rabbii viidiyoo tokko viidiyoo naasaa qeenaa kofalchiisee tokkoon sheerii isinii godha እና ብቻ baay'ee tokko natti tolteetti sarratanyittiin zeegaa keeniyaa natti fakkaate keeniyaadhaa achirratti akka madaamittiin ibsiteetti madaamiin labalabde isheen garuu qursii ishee nyaachuudhaaf koobsii ofii daraddarte Naashini naasofte hin garuu nyaatina yeroo tokko wanta nummiini madaamin akkasuma jette madaamin akkas whatever dantaa keenya ta'uun qabu bakka እና nuti nyaata hin irrateeni hojii keenya siraasan hojjenna bakka wanta miidhaa wanta nurraan ga'u ergaan goone achi dubbachaa olte dantaa yookaan nu dhibbisuu hin qabu waan jedhamurraa barattu dhugaa waaqayyo እና bakka kan ta'u kan qabus kasi akkana sababni isaa hojiidha dhuftanii hojii keessan hojjedha hojii keessan xanaqqaqa hojjedha konfidensiidhaan hojjedha nyaata maa nyaata nyaattattanii gaafa isheen nyaata nyaattu sararaan gaafa nyaata nyaattu jaalatan isaanii so isin garuu keessatti dhaga'amuu qabu jechuudha. كيف حالك؟ مريم هذه نجمة أنت يجيب مشان شغل ولا مشان يجلس داخل روم ولا وش تسوي؟ هي من الساعة 6:30 7 يقوم لين تو شوفي شغل ما في خلاص. أنا كل يوم قوم عصب بس لا تسوي صبر شوية صبري. أنا يريد يسأل هي تو سؤال هي ما يريد شغل يعطي فلوس ما نحن ويسافر كينيا. أما أنا قوم مريضة تو بيسافر تسوي عملية هي كل يوم شوفي تو ليش ما في خلاص كلين؟ ليش ما في خلاص ملابس؟ الساعة 7 أنا سيم غسالة أنا حطي ملابس في الغسالة. هي تو خلص غسالة ليش ملابس من الساعة 7 ما في غسل وش تسوي هي الشغل؟ هي كوك ما في يسوي فطور ما في يسوي شاي بس تسوي في الدلة شغل تو موجود قدامي شوف هي ما يسوي شغل وش تسوي هي؟ أنا تليفون ما يعطي من نجمة خبر هي وش يريد شغل ما يريد شغل خلاص جيب انت فلوس هي سافر كينيا أنا مريض كل يوم أنا أخبر نجمة خلصي هذا الشغل يريد تصير بيت ماما خلصي شغل هي وش تسوي شغل؟ هي ما يريد شغل خلاص ليش يجي من كينيا؟ لكن أنا كل يوم مريض تعبان እና akkuma viidiyoo agartanii dhugaa dubbachuu dhugaa waaqayyo baay'ee tokko nagarramtanii jettini namicha araba jechuun akkasii kanaafiyyuu isin immooyyuu wanta simmiidhu tokko gochuun qabda nama odoo mucayyoon tun amma barbaadde hojjette maal jette odoo nyaachuus baatte isheen amma kana arte amma mucayyoon hojjechuu dhiiste odoo hin taane nyaata fuulduratti agarte kana guggubee keeniyaa ugaandaa namni akka Itoophiyaatti miti amma odoo nu ta'e qorsii kan nyaannu koobsii takkitti isa nyaanna malee kiyaarii qulaa kan hundaan goonu dhugaa dubbachuu nuufuu nyaatamu jechuudha na Itoophiyaan nyaata baay'ee nyaatu so isaan immoo akkasitti wanta akkasii nyaata garaa isaanii irratti hin nagaane jechuudha ta'uu kan qabus akkas sababni isaa hojiin biyya kanaa baay'ee tokko ulfaataadha hojiin qalaala miti jechuudha biyya kana irratti kan hojjennu jechuudha kanaafiyyuu nyaata nyaachuun dirqama nyaata nyaanne taanaan bishaan hin dhugne taanaan mataan waa zooraa humni nu hanqataa madaami jira bicha waan hunda hin dandamannu jechuudha na har'aafooma nuti fakkaachuu danda'a garuu yeroo dheeraa gaafa hojjechaa deemu waggaa tokko waggaa lama waggaa sadi gaafa deemnu humni keenya bakka daameejii ta'aa deemna jechuudha nuti dadhabaa deemna biyya keenya gaafa galle machee masii gallee waan tokko banannee hojjechuudhaaf jiraachuudhaaf malee waggaa 4 waggaa 5 waggaa 10 yoo hojjenne birrii kuusnee hojii mataa keenyaa yoo banamne birriin waggaan 10 kuusne sun waggaa tokko Itoophiyaa keessatti akka nun jiraachisne nan beeku jechuudha maaliif jireenyi qaala'insi gabayaa akkasitti dabalee deebi'ee immoo gabiyyoo hin jiraanne birruma qabnurraa kan baasnu yoo ta'e deebinee tasaddannaa jechuudha kanaafiyyuu biyya keenya irratti waybannee jiraachuudha waan barbaannu waan ta'eef ijaa kana ta'eef maal gochuu qabna of eeguu qabna lafaa ooltu nyaata keessa nyaachuu bishaan dhuguu na bakka fayyaa keessan eeguudha jechuudha maaliif mana isheeti yoo sin baaste hojii bakka biraa galuu hin dandeessan jechuudha maaloo qabaattan fayyaa oo qabaattan jechuudha maaloo qabaattan humna oo qabaattan maaloo qabaattan hojjechuu yoo dandeessan jechuudha garuu mana isheetti of miitanii mana qayyaruun barbaadu kan ganaa kontiraata duubatti deebi'u kan maal jettanii sodaattanii nyaatas waanuma ishiin jaalattu kan goota yoo ta'e isaan amma nyaata akka sarratanii nyaatu hin jaalatan yookaan waanuma xiqqoo ishii jira miti bakka
Bakka maasmassaan hin barbaachisu fakkeessuun hin barbaachisu bakka nyaata keessa nyaata yoo barbaade hojii hojjedha siraataan hojjedha waan hojjechuu qabda waan sirriin irraa eegamu waan dirqama keessan ta'e godhuun dirqama keessan sababni isaayyuu akkuma ishiin jetteyyuu eeganuu jenne keeniyaadha waa gochoofteette nuti kan biyyaa baane hojjenne jireenya keenya jijjiiruu jireenya maatii keenya jijjiiruu erga ta'ee kanaafiyyuu nus immoo akkasitti jijjiiruu dirqama jechuudha. Kanaafuu akkas fakkaataa viidiyoo kee subscribe naa godhaa like naa godhaa share naa godhaa subscribe hin gootan maaliif akka ta'e hin beeku bakka ijoollee mana madaamii subscribe kan gootan warra wallolaa oolu warra poolotikasaa oolu na kanarra walaa guddisnu walaa jajjabeessinu subscribe godhaa ani isiniif hin deebisaa nu fayyadattanii wanta yaaddan tokko fudhadhaa. Walaa gorfannu walaa dhageenyu dhaga'uu dhiisuun miidhaa guddaa nutti fida beekumsi bareedaadha tokkorraa tokkoon barata kanaafuu wal tuffachuu dhiisne walirraa barannee walaa jajjabeessinu nagaan oola